Ashi galanni Waaqayyoof haa ta'u, Waaqayyo sa'a yeroo kana nuu laatee akkasittiin fuula isaa duratti akka argamnu isa godhee Waaqayyoof galanna ta'u. Guyyaa irraa kana egaatii akkuma beekamu kana fuulduraa ergaa adda addaadhaan fuula keessan duratti dhiyaachaa kanan ture. Buleessi keessan Israa'el Bantiidhaa guyyaa irraa kana ergaa jabaa fudhadheen fuula keessan duratti dhiyaadhee jira. Isa fuulduraa nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kana fuula qulqulluu isinii wajjin haa ta'uun jedhaa kan fayyaa keessanii hundumti keessan bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'uun jedhaa. Kanatti aansuudhaan egaatii sagalee Waaqayyoo qabadhee dhufee isin biraan geessisuudhaaf fuula keessaniif fuula Waaqayyoo duratti dhiyaadheen jira. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Sagalee akkana jedhamu guyyaa irraa kana qabadhee jira. Fageessanii arguu. Fageessanii arguu yookaas fageessanii ilaaluu waan jedhamu irratti fageessanii ilaaluu waan jedhamu irrattanii haasa'uu barbaada. Fageessanii ilaaluu waan jedhamu irrattanii dubbachuu barbaada. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Egaatii waa'een fageessanii ilaaluudhaa namoonni baay'een akkaataa adda addaatiin ergaa kana hiikuu dandeessu. Anamma Waaqayyoo naa ibsee keessa koo keessa kaa'een dubbachuu barbaada. Kanaafi daqiiqaa lamaan tokko olii wajjin kadhannee gara ergaa kanaattan isin dabarsa. Isa fuulduraa sagalee Waaqayyoo ka'an iddoo lama dubbifannaa. Macaafa faarfannaa 103 lakkoofsa 5 irra nan dubbisaa. Akkasuma macaafa raajii Isaayaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 irras nan dubbisaa. Macaafa faarfannaa 103 lakkoofsa 5 irraa akkana jedha. Inni jireenya kee waan gaariidhaan in quubsaa. Dargaggummi kees haara'ee akka joobiraa hin taata'edha. Irra deebi'een dubbisa jecha kana. Inni jireenya kee waan gaariidhaan in quubsaa. Dargaggummaan kees haara'ee akka joobiraa hin ta'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkuma kan ammas Isaayaas boqonnaa 40 lakkoofsa 31 irraa akkana jedha. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii hin haareffamaa, akka joobiraas baalleedhaan ol hin ba'uu, in fiiguu garuu hin dadhabanii, in adeemu garuu hin mudhukan. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Waa'ee fageessanii ilaaluu irratti gara sagalee Waaqayyoo ijoo sagalee Waaqayyootti tuun isin hin geessini. Seenaa joobiraa irrattan xinnoo ishee dubbachuu barbaada. Seenaa joobiraa. Joobirri maal fakkaata? Adeemsi isaa maali? Waan jedhamu gabaabaattiin seenaa isaa isinii ibsuu barbaada. Joobirri uumama hundumaa keessaa baay'ee bineensa baay'ee jabaa ta'ee fi baay'ee bineensa iddoo gaarii oolu, bakki oolmaa isaatii maalummaan isaa baay'ee filatamaa bineensa ta'e akka ta'e seenaan macaafa qulqulluu isin dubbata. Seenaan adda addaas lafa ka'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Isan xinnoo ishee isin ibsuu barbaada. Egaatii jireenya joobiraadhaa gaafa ilaallu joobirri akka seenaan adda addaadhaa kaa'utti macaafa qulqulluu keessaatii macaafni qulqulluun waa'ee joobiraa gaafa haasa'u bakka macaafa qulqulluu guutummaa isaa keessaa gaafa dhaxxanii ilaaltanii bakka macaafa qulqulluu keessaa bakka 29tti waa'ee joobiraa argattu. Itti aansuudhaan joobirri kun kiiloon isaa yookaas ulfaatinni isaa kiiloo 6.7 akka inni ta'e kaa'u. Inni gara biraan dheerinni isaa lafarra dheerinni isaa meetira 2 walakkaa akka inni ta'e meetira 2 walakkaa akka inni ta'eeti yaadama. Akkasuma fageenya kiiloomeetirii 5 irratti immoo akka arguti dubbatama.
fageenya kiiloomeetirii 5 jechuun egaati salphaa miti. Kiiloomeetira 5 jechuun baay'ee fagoodha. Iddoo sanarratti ijisaa argaidha. Ijisaa. Inni gara biraan Joobirrii bakka qilleensi haaraan jiru bakka qilleensi haaraa jiru kun eessa innaa jedhamee fi namoonni iddoo isaan ga'uu hin dandeenye samii kana keessaa bakka namni ga'uu hin dandeenye bakka bineensonni adda addaa ga'uu hin dandeenye bakka sanarraa akka inni oolu yookaas akka inni jiraatu jireenyi isaa naannoo qilleensa haaraarra akka jiraatu dubbatama. Akkuma kana immoo baay'ee humna qabeessa akka inni ta'e balali'uudhaaf humna qabeessa iddoo adda addaa deemuudhaaf nama bineensa humna qabu akka inni ta'e seenaan macaafa qulqulluullee hin kaa'a kana namootis hin dubbatu. Isa kanarratti Isaayaas boqonnaa 40 dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Inni gara biraan baay'ee ariitiidhaan akka inni balali'u ariitiidhaan bineensota kam caalaa ariitiidhaan akka inni balali'u baay'ee akka inni fiigu macaafa Saamu'eel isa lammaffaa boqonnaa 1 irratti ilaaluu dandeessu. Ermiyaas boqonnaa 4 irratti waa'ee ariitummaa isaatii yookaas immoo fiigicha baay'ee ariitiidhaan akka inni fiigu iddoo sanarratti hubachuu dandeessu. Inna baay'ee ariitiidhaan akka inni fiigu waan bira ga'uu barbaadu bira ariitiidhaan bira ga'uu akka inni danda'u eenyu jalaa ba'uu akka hin dandeenye baay'ee fiigicha adda akka fiigu seenaan hin dubbata. Inni gara biraan illee haalaaf yeroo akka filatu yeroo hojjechuu fedhu, yeroo deemuu fedhu, yeroo ba'uu fedhu, yeroo balali'uuf jedhu haaloti adda addaa akka isaan hin daangessinee fi haalaaf yeroo ilaallata. Yeroo kamtu na baasa. Yeroo namarra jiru kuni na baasa adeemsa koof waan jedhamu hin filata haalaaf yeroo. Haalli immoo maayinni haalli danqu duumessi jiraachuu danda'a. Dukkanni adda addaa jiraachuu danda'a. Wantoonni isa danqan jiraachuu danda'u. Sana keessatti haalaaf yeroo filata Joobirri. Waa'ee Joobiraan dubbachaa jira amma kana. Sababiin isaa ergaan koo naannoo kanarra jira sababii ta'eefi waa'ee Joobiraan dubbachaa jira. Namoonni dhaggeeffachaa jirtan kallattii adda addaa irraati ergaa keessanillee kana keessaa fudhachuu dandeessu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Yeroon dubbadhu kana waa'ee bineensichaa duwwaadhaaf miti kan hin deemu. Ergaan kuni namoota keessa akka inni seenu. Namoonni ergaa mataa isaanii akka isaan fudhatan bineensa kanarraati namoonni ergaa mataa isaanii fudhachuu akka isaan danda'an akka isaan hubachuu danda'an barbaadeetan. Kanaaf haalaa fi yeroo ilaallatee adeema. Callumadhee dukkanatti hin deemu. Callumadhee waan isa danqutti hin deemu. Callumadhee kallattii barbaadeerra akka barbaadeerra hin naanna'u. Haalaaf yeroo ilaalee deema. Inni gara biraan wanta qoshaashaa ta'e yookaas balfa wanta ta'e hin nyaatu yookaas hin fayyadamu. Balfachuun waan gatamaa raqa adda addaa bineensonni adda addaa kan isaan fayyadaman. Fakkeenyaaf innaa fudhattanii ilaaltanii fi bineensonni adda addaa warra akka waraabessaa fa'aa warra akka allaattonni adda addaadhaa balfa nyaatanii jiraatu. Wanta du'ee gatame nyaatu. Wanta dallaa keessatti du'ee gatameeti dhaqanii nyaatu. Garuu bineensi kun Joobirri balfa nyaatu. Waan haaraa ta'e ofiisaaf qabatee ofiisaaf waan ajjeeseedha kan inni nyaatu. Innaa kanaafi balfarraati of eeggata jechuudha. Balfarraa of eeggata. Isa kana keessatti namoonni na dhagaa jirtan ergaa keessan akkasin fudhattan abdiin qaba. Maaliif balfachuun wanta summaa ta'e ta'uu danda'a. Wanta namootaaf hin tolle ta'uu danda'a. Bineensi Joobirra jedhamu kun balfarraati of eega. Waan balfa ta'e hin nyaatu gara balfaa sanaas hin ilaalu. Kanaaf waan qulqullaa'aa ta'e barbaada jechuudha. Inni gara biraan qilleensaa fi bubbee jabaa keessa kutee darbuu bineensa danda'udha. Qilleensaaf bubbee jabaa keessa kutee
darbuu bineensa danda'udha. Qilleensaa bubbeen gaafa ka'anii isa hin danda'an. Humna jabaa humna ittiin qilleensaa fi bubbee kana keessa darbu qaba. Humna akkasii qaba. Kanaaf qilleensaa bubbeedhaan hin qabamu jechuudha. Hin qabamu jechuudha. Kanaaf nuyi maalirra jirra? Qilleensaa bubbeen nu qabuu danda'a. Yookaas balfa adda addaa fa'aa keessatti argamuu dandeenya. Kana ofitti deebifnee of ilaaluu danda'uutu nurra jiran. Maqaan Waaqayyo bara baraan eebbifamu. Inni gara biraan Joobirri kun maal fakkaata gaafa jennu ilaalcha isaa hundumaa kaayyoo isaarra godhateeti kan inni deddeebi'u. Ilaalcha isaa hundumaa kaayyoo isaarra godhatee deddeebi'a. Iddoo gara biraan ilaalu. Kaayyoo ka'eef irraa iddoo gara biraan ilaalu. Adeemsa ka'eef irraa iddoo gara biraan ilaalu. Kanaaf ilaalcha isaa kaayyoo isaarra godhatee deddeebi'a. Kaayyoo adeemuuf eessan gaa'edhee gara kamin deema jedhee gaafa ba'u ilaalcha isaa kaayyoo isaarra godhateeti kan inni deddeebi'u. Ilaalcha isaa sabni Waaqayyoo irraa ilaalcha isaa maalirra akka inni kaa'atee adeemu. Tajaajiltoonni ilaalcha isaanii maalirra kaa'atanii akka isaan deddeebi'an beekuu danda'utu nurra jiraata. Ilaalcha keenya kaayyoo keenya irra godhannee deddeebi'aa jirra isa jedhamuuf ergaan kun kan keessanidha jechuudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Inni gara biraan safara yookaas naannoo isaaf hin madaalle keessa hin jiraatu. Naannoo isaaf hin madaalle keessa hin jiraatu. Naannoo isaaf hin madaalle. Iddoo isaaf hin malle hin jiraatu jechuudha. Iddoo isaaf hin malle hin taa'u. Iddoo isaaf hin malle hin oolu. Iddoo isaaf hin malle. Kana jechuun maal jechuudha? Iddoo isaaf hin malle jechuun yeroo baay'ee fudhannee innaa ilaalle namoonni amantoota ta'anii tajaajiltoota ta'anii yeroo isaan iddoo isaaniif hin malle oolan jira. Xaba hin taane keessa, jireenya hin taane keessa, oolmaa hin taane keessa, haasaa hin taane keessa, wantoota adda addaa jireenya isaaniif hin malle keessa yeroo isaan jiraatantu jira. Joobirri garuu baay'ee kan isin dhibu bineensa addaa ta'uunsaa kan inni ittiin beekamu iddoo isaaf hin mallerra hin oolu. Iddoo isaaf hin mallerra hin oolu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Iddoo isaa malurra, iddoo isaa ta'urra bineensota isa fakkaateen irraa fagaatee jiraata. Warra akka qurruufaa irraa fagaatee jiraata. Warra akka allaattii adda addaa kanarraa fagaatee jiraata. Warra raqa nyaata irraa fagaatee jiraata. Warra daaraa keessa oolan irraa fagaatee jiraata. Warra kosii keessa oolan irraa fagaatee jiraata. Warra bineensa adda addaa wajjiniitiin intinii ta'an keessa irraa fagaatee jiraata. Naannoo isaanii hin jiraatu. Naannoo isaanii hin jiraatu. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa inni taanu yeroo hundumaa akka qophaa'etti jiraata. Yeroo hundumaa qophaa'aadha. Halkanis qophaa'aadha. Guyyaas qophaa'aadha. Yeroo kamiyyuu qophaa'aadha. Yeroon isa hin dagu qophaa'ee jiraata. Jireenyi isaa akka qophaa'ettidha. Yoo rafa ta'e qophaa'aadha. Yoo adeema ta'e qophaa'aadha. Yoo jirra ta'e qophaa'aadha. Qophaa'ee bineensa jiraatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bineensa qophaa'ee jiraatu Joobirri jechuudha. Bineensa qophaa'ee jiraatu. Yeroo hundumaa Efesoon boqonnaa 5 irraa gaafa dhaqxanii ilaaltanii yeroo hundumaa dammaqoo ta'a. Macaafni qulqulluun inni jedhu isa kana. Yeroo hundumaa dammaqoo ta'a. Akkasuma Maatewos boqonnaa 24 irraa dubartoonni kurnan sana keessaa namoonni 5 suni qophaa'anii taa'u yeroo hundumaa gooftaa isaanii eeguuf hin qophaa'u turan jedha. Yeroo hundumaa gooftaa isaanii eeggachuudhaaf namoota qophaa'anii ta'anii isa eeggatan turan jira. Isaan keessaa tokkodha Joobirri. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Joobirri qophaa'ee jiraata. Dammaqee jiraata. Bineensatti dhufuuf dammaqaadha. Hojii hojjetatuuf dammaqaadha. Adeemsa adeemuuf dammaqaadha. Sammuun isaa dammaqaadha. Jireenyi isaa dammaqaa yookaas qophaa'aadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Itti aansuudhaanii diinota isaa hin sodaatu. Diinota isaa hin sodaatu. Sodaatee bibirrachaa hin jiraatu. Naasuudhaan hin jiraatu. Sababiin isaa iddoo oolu beeka sababii ta'eef. Iddoo oolu sababii beekuu fi hin sodaatu waan sodaatu hin qabu. Waan sodaatu hin qabu. Bineensota baay'ee jaboo ta'anii hin sodaatu. Amma fakkeenya innaa fudhannee ilaallee fi indaaqqoo fudhannee innaa ilaallee fi jiraachuudhaa fi bineensota adda addaa sodaatu. Allaattota hin sodaatu. Allaattota adda addaa kana sodaatu. Waa margee butee ba'a.
bineensota korra bosonuu faa akka quruphee faa kana waa margeetu liqimsuudhaaf itti fiiga. Waa margee nyaachuudhaaf itti fiiga. Joobirri garuu sodaa akkasiidhaan qaba. Sodaa akkasiidhaan qaba. Sodaa akkasiidhaan qaba. Bineensonni iddoo isaan hin geenye sadarkaa olaanaarra jiraata sababii ta'eef sadarkaa olaanaarra deddeebi'a sababii ta'eef waan sodaatu hin qabu. Birrannaa malee jiraata. Birrannaa malee jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Inni gara biraan eenyuun isa dursuu hin danda'u. Hin durfamu. Fiigicha isaa keessatti eenyu isa hin dursu. Baay'ee humna jabaa sababii qabuuf, baay'ee fiigicha addaa sababa fiiguuf eenyu isa dursuu hin danda'an. Allaattonni kam isa dursuu hin danda'an. Bineensonni kam isa dursuu hin danda'an. Fiigicha irratti baay'ee sila dubbadheera. Ariitiidhaan bineensa fiiguu danda'u. Bineensota kamirra humna addaa akka qabu. Bineensota kamirra fiigicha addaa fiiguu akka danda'u. Fiigicha addaa fiiguu akka danda'u. Seenaan adda addaadhaa ka'a. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Iyyoob boqonnaa 9 irraa dhaxxanii ilaaluu dandeessu akka inni fiigicha addaa fiigu. Akkuma kana jireenyi isaa yeroodhaa yerootti jireenya haareffamaa adeemudha. Inni haareffama jireenyi isaa. Yeroodhaa yerootti haareffama. Yeroodhaa yerootti haareffama. Sammuun isaa haareffamaa bula. Qaamni isaa haareffamaa bula. Baalleen inni ittiin fiigu hin haara. Jireenyi isaa guutummaadhaa guutuutti yeroodhaa yerootti haareffamaa deema. Haareffamaa deema. Har'a namni Waaqayyoodhaa attamitti haareffamuu danda'a isa jedhamuu fi gaaffii isaa isiniif dhiisa. Haara'aa deema bineensi kun. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Haara'aa deema. Yeroodhaa yerootti haareffamu. Gaafa haareffamuu barbaadu dhaqeetu kattaa irratti baallee isaa kana rurrukuteetu baallee isaa haareffatee kaa'a jedha. Macaafni illee gaafa dubbatu. Baallee isaa. Akkuma kana bakkan sila dubbise macaafa faarfannaa 103 lakkoobsa 5 irra gaafa dhaxxanii ilaaltan. Lakkoobsa 5 irra gaafa dhaxxanii ilaaltani. Inni jireenya kee waan gaariidhaan hin quubsa. Dargaggummaa keessa haara'ee akka joobiraa hin ta'a. Dargaggumni keessa haara'ee akka joobiraadhaa hin ta'a jedha. Joobirri hin haaraa jechuudha. Haarummaa Daawit iddoo kanatti gaafa dubbatu akka joobirri yeroodhaa yerootti of haaressu nuuf ibsuudhaaf jedheeti kan inni dubbatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf namoota haaraa jira. Sammuun keessan hin haareffamaa. Mul'ati keessan hin haareffamaa. Jireenya hafuuraa keenya hin haareffamaa. Adeemsi keenya hin haareffamaa. Yeroodhaa yerootti of haaressaa deemtu. Isa kanallee isiniifan dhiisee darbuu barbaada. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Inni gara biraan bakki jireenya isaatii bakka bineensonni adda addaa ga'uu hin dandeenye jiraata. Kattaa keessa jiraata. Kattaa jabaa keessa. Eenyu cabseetti ol galuu kan hin dandeenye. Eenyu cabseetti ol galuu kan hin dandeenye. Eenyummoo bira ga'uu kan hin dandeenye. Bakki jireenya isaatii kattaa jabaa keessa akka inni ta'e. Seenaan dubbata. Kattaa jabaa keessa. Eenyu bira ga'uu hin danda'u. Bineensi ana jedhamu bira ga'uu hin danda'an. Dhaqanii banatanitti ol galuu hin danda'an. Biruma ga'uu hin danda'an. Bira ga'uu hin danda'an. Akka isaan bira ga'uu hin dandeenyetti kattaa jabaa keessa galee jiraata. Kattaa jabaa keessa galee jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Kattaa jabaa keessa. Kattaa jabaa keessa jiraata. Kattaa jabaa keessa jiraata. Kanaaf bakki jireenya keenyaa maal fakkaata? Abbaan argee bakka inni itti ol galuudha. Abbaan argee bakka inni itti ol galee nu miidhuu danda'u jiraachaa jirraanu. Iddoon keenya maal akka ta'e? Iddoon keenya maal akka ta'e? Adda baasuu danda'utu nurra jiraata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Inni gara biraan ijoollee isaaf yookaas maatii isaaf ilaalcha addaa bineensa qabudha. Maatii isaaf yookaas ijoollee isaaf ilaalcha addaa bineensa qabudha.
ilaalcha addaa qabaaf. Ilaalcha addaa qabaaf. Dabarsee hamaaf hin godhu. Dabarsee hamaaf hin godhu. Yeroodhaa yerootti hin kunuunsa. Waan ofii nyaatu isaan ilaala. Waan ofii nyaatu isaan ilaala. Nyaata haaraa nyaata isiniin jedheera. Nyaata summaa yookaas nyaata balfa adda addaa nyaatu isiniin jedhe. Innaa ofiisaafis gaafa nyaatu maatiinsaa yookaas ijoolleensaa isuma san akka isaan nyaataniif geessaaf. Isuma geessaaf. Kana duwwaa miti. Hin leenjisa akka ofiisaatitti akka isaan ba'an leenjisa. Ijoolleesaa akka ofiisaatitti akka isaan ba'aniif hin leenjisa. Qilleensa kana irratti leenjii adda addaa laataaf. Qilleensa kana irratti fuudhee ol ba'ee leenjii adda addaa kana laataaf. Leenjii ofiisaaf beeku. Muuxannoo ofiisaaf qabu. Beekumsa ofiisaaf qabu. Dandeettii ofiisaaf qabu. Fiigicha ofiisaaf qabu. Humna ofiisaaf qabu. Ijoolleensaa akka qabaataniif leenjii adda addaa isaaniif laata. Leenjii adda addaa isaaniif laata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Gooftaa Yesuusiif haa ta'u. Egaati waa'ee bineensa kanaadhaa seenaa isaa gaafa ilaaltan waan guddaa irraa barattu jedhee yaada. Waan guddaa irraati hubattu jedhee yaada. Bineensi kun akkuma beekamu egaati bineensota kamirraa adda akka ta'e isin hubachiisuu barbaadeetan. Bineensota kamirraati humna attamii akka inni qabu. Humna attamii akka inni qabu. Iddoo hin taane akka inni hin jiraanne. Fiigichi isaa fiigicha adda akka ta'e. Ilaalchi isaa ilaalcha adda akka ta'e. Ilaalchi isaa fageenya irratti akka ta'e. Ilaalchi isaa fageenya irratti akka ta'e. Qilleensa haaraa keessa akka inni jiraatu. Kana akkasin hubattan abdii guddaan isin irraa qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaati isa kanaa asuma irrattiin isinii dhaabee adeemsa lammaffaa yeroo gara biraadhaa kan itti fufnu ta'a. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Xumuraa sagalee kanaadhaa dhumarratti sirriittiin isinii goolabuu sababiin barbaaduu fi dhuma isaa bira itoo hin gahinii nafinaa isiniin jedhaa. Ammaaf garuu kanuma irratti kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaaf gooftaa keenyaa gargaarsa keef gaarummaa kee hundumaaf maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Ati amanamaadha jabaadhaa si haa galatu. Amma immoo barumsa kana yaa Waaqayyo gooftaa namoonni kun dhaga'anii barumsa guddaa irraa fudhachuu akka isaan danda'aniif warra dhagaan kan akkati gargaartuuf maqaa Yesuusiin adaraa hidheensi kadhadha. Ati Waaqayyoodhaa galanni siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Yaa Waaqayyo gooftaa akka joo biraatti jireenya keenya haareffannee jiraachuu akka dandeenyu kaayyoo keenya beennee bira ga'uu akka dandeenyu akka ati nu gargaartuuf maqaa Yesuusiin adaraa hidheensi kadhadhaa. Waan gootuuf galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin